Ashamaa harka fuudhee akkam jirtu dhaggeeffattoota fi daawwattoota Saaraa Infoo fayyaa keessanii nagaa keessanii jechuudhaan har'a immoo waa'ee aadaa uffata Oromoo nyaataa fi wantoota aadaa Oromoo walumaa galatti of keessaa qabu tokkoon isaa qabadhee isinii dhiyeesseera hanga dhuma keessanitti nafaara turaan affeerraa kooti. Egaa aadaan Oromoo wantoota hedduu aadaawwan hedduu akka of keessaa qabanii hundumti keessanuu ni beektan. Oromoon sabaaf sablammoota hedduu of keessaa akka qabus ni beektu. Oromiyaan jiituu, badhaatuu, dagaagduu yeroo hundaa margi jiidhaan kan irraa hin banne akka taate hundi keessanuu ni beektu. Oromiyaan hangafoota aadaa hedduu of keessaa qaba. Oromiyaan namoota hedduu kan akka haayyolee gurguddoo, namoota wal lolan kan araarsan, akkasumas abbaa bokkuu kan jedhee haadha bokkuu, haadha siiqqee, bokkuu siiqqee qabatanii malkaa deemanii odaa nabee deemanii haafuu nu godhi yaa bara jedhanii kan kadhatanidha. Har'amee waa'ee uffata irratti qabadhee isinii dhiyaadheera. Akkasumas ayyaanaan dura waa'ee irreechaa qabadhee dhufeera. Waa'ee uffata Oromoo akkasumas gurgurtaaf kan dhiyaate daqiiqaa 10 qabadhee dhufeen ture. Mee har'ammoo aadaan Oromoo maali kan jedhu walumaa galatti yaa ilaallu. Aadaan Oromoo maali kan jettu isinitti hima. Oromiyaan aadaa hedduu of keessaa qabdi. Hundi keessanuu ni beekna. Oromiyaan naannolee ishee jiran keessatti Baalee, Arsii, Amboo, Wallagga Bahaa, Dhihaa, Shawaa, Jimmaa bakka hundattuu jechuudha aadaa mataa ishee dandeesse qabdi. Aadaan Jimmaa akka aadaa Jimmaatti, aadaan Shawaa akka aadaa Shawaatti, aadaan Wallaggaa akka aadaa Wallaggaatti, aadaan Wallaggaa illee lama. Horroo Guduruun aadaa mataa isaa qaba. Akkasumas aadaan Shawaa shubbisa irratti illeen, uffata irratti illeen, aadaan naannoo Oromiyaa keessa jiran hundi isaanii walii hin gitan garagara jechuudha. Naannoo Arsiitti kan uffatamu naannoo Jimmaatti hin uffatamu. Naannoo Wallaggaatti kan uffatamu naannoo Jimmaatti fi Arsiitti hin uffatamu. Naannoo Baaleetti hin uffatamu. Uffanni naannoorraan adda taasisaa jechuudha. Mee har'aa waa'ee aadaa Oromoo maal akka of keessaa qaban tokkoon isaanii qabadhee isinii dhiyaadhe. Egaa Oromiyaan aadaa hedduu qabdiidha. Aadaa nyaataa akkuma isiniin jedhee aadaan nyaata naannoo Jimmaatti argamuu fi aadaan nyaata naannoo Shawaa yookaan Wallagga Dhihaa fi Bahaatti argamu yookaan immoo Amboo, Arsii, Baaleetti argamu waliin fakkaatu. Hundi isaayyuu garagara aadaa mataa isaanii qabu. Oromoo keessatti haalli dubbii Oromummaatilleen qooqa irrattilleen akkuma afaan Arabaa garagara ta'u afaan Oromoo garagara ta'a jechuudha. Aadaa uffataa, aadaa nyaataa, aadaa uffataa, aadaa mana ittiin ijaaran. Aadaa mana ittiin ijaaran yoo isiniin jedhu dhalli ammaa kun haaraa isinitti ta'uu danda'a. Dhalli ammaa kun haaraa kan isinitti ta'u utubaan yommuu dhaabbatu
utubaan yommuu dhaabbatu dhugumas ni jedha utubaan yommuu dhaabbatu aadaa mataasaa qaba jechuudha. Mana ijaaruuf utubaan mana yommuu dhaabbatu aadaa mataasaa qaba. Utubaan jigee jennaan manni jigee jedha Oromoon. Utubaan jigee jennaan manni jigee jedha. Akkasuma utubaan yommuu dhaabbatu kanaaf aadaa fuudhaa fi heerumaalleen of keessaa qaba. Aadaan fuudhaa fi heerumaalleen naannoorraa gara jechuudha. Aadaa irreechaa ayyaanaan dura isinii qabadhee dhiyaadheen ture. Irraa barattan jedheen egaa jedheen ni yaala. Akkasumas aadaa sirna ittiin bulmaataa haala kamiin seera kamiin akka ittiin gandi sun ittiin obbulchulleen aadaa sanarratti hundaa'eeti kan obbulchu jechuudha. Ani fakkeenyaaf asii deemee naannoo Jimma deemee kan naannoo Shawaadha. Yoon deemee ani Jimmatti raawwadhe micoon kun maal gochaa jirti? Kun aadaa keenya miti jedhaniillee na deebisuu danda'u namoonni naannoo Jimmaa. Namoonni naannoo Jimmaalleen yommuu karaa Shawaatti dhufanii wantoota adda addaallee yoo isaan dubbatanii ittiin qabamu maaliif aadaan isaanii kan kootiin adda waan ta'eef jechuudha. Akkasumas immoo aadaa ateetee hedduun keessan ni beektu Oromoo kan taatanii hedduun keessan ni beektu aadaa ateetee facaafannaa kan jettanii jira. Beekamaadha. Aadaa ateetee ni beektu jedheetan isinitti hima. Aadaa sirbaa kan jennu sirbaan fakkeenya sirba Baalee, sirba Arsii, sirba Wallaggaa, sochiin illee sirba Walloo, sirba Jimmaa, sirba Shawaa. Sirbi hundisaayyuu sochiis mataasaa qaba. Loga ittiin jechuun laajii jedhanii loga ittiin yommuu sirbinulleen of keessaa qaban adda addaa jechuun isinitti hima. Adda. Fakkeenyaaf Jimmaa hin shubbisu. Yoo shubbisu mormaa olii waan ta'eef naannoo Shawaatti ammoo jirbaa oliin qofa miti. Luka kaasetti shubbisaa jechuu barbaade tanaan. Kana fakkaata. Kan biraa aadaa sirbaa isinitti himeera. Aadaa ittiin wal dhabdeen ittiin araarfamu. Yoo namni tokko yoo wal dhaban akkamiin akka araarsan akkamitti akka wal araarsan hin beektu hundumti keessanuu. Namni tokko yommuu dogoggore jedhame aadaa araarsaa of keessaa qabaa jechuudha. Nama tokko hin araaramaa jechuudha. Lolee achumaan hin ba'u hin araaramaa isinii jechuu barbaade tanaan. Egaa mee wantoota kanneen keessaa waa'ee aadaa nyaataa yaa ilaallu. Oromoon nyaata hedduu qaba. Jalqaba nyaata yookaan dhaangaa kanneen tarreessan keessaa mee muraasa isaa isinitti himaa kana barreessirraa jechuudha. Biddeenaa fi ittoo caapheetaa fi ittoo marqaa fi mooqa jechuudha. Marqaa mooqaa daabboo foon hindaaqqoo yookaan lukkuu cuukoo caccabsaa buna qalaa hin beektu. Buna qalaa jechuun kan akkuma muka bunaatirraa guurameen kan hojjetamu jechuudha. Duudaa isaa sana jechuudha. Bunna keessa waliin akaama jechuudha. Achuma dhadhaadhaatti naqameet nyaatama jechuudha. Buna qalaa, hanceettoo, nuugii, qooccoo, godarree, dinnichaa fi akaayiin aadaa Oromoo keessaa isaan tokko.
nyaata humnaa laatan keessaa kan jedhu sun jira. Akka aadaa Oromoo keessatti nyaanni humna laatan kan jedhu sagantaa mataasaa qabadhee isinii dhiyaadha. Mee har'ammoo karaa aadaa uffannaa kanatti isin dabarsaa. Suuraaleen kanan qabadhee dhiyaadhe kana irratti hundaa'e aadaa Oromoo jiranii fi akkasumas aadaawwan baruu qabnudha jechuudha. Aadoonni kun duraan ukkaamsaa turanii amma garuu ifa ifatti bahaa jiru jechuudha. Gabaabumatti duraan ukkaamamanii turanii amma garuu ifa ifatti bahaa jiru jechuudha. Egaa aadaa kana aadaa uffannaa kanneen asirratti barreesse kana isinii dubbisa. Baay'ee kan namatti tolanidha. Akkuma suura irrattis ilaalaa jirtanii baay'ee namatti tola jechuudha. Baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa isinii jechuu barbaada. Egaa aadaa uffataa kanneen of keessatti qabatan kana kanan isinii barreesseen gurra keessaniin gaha. Dhiifama waan addaan cicciteef yeroo duraatiif miti. Dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Gara fuulduraa garuu viidiyoo kiyya sirreessa isiniif dhiyeessa. Okay, amma karaa aadaa uffannaatti yommuu dabarru of keessaa muraasa aadaa uffannaa of keessaa muraasa dhahuun ni danda'amadha. Uffata dhalaa, qamisii, gurdii, murxoo, marataa faayaa, naxalaa, kophee fi kanneen biraalleen of keessaa qabu jechuudha. Fuulduratti immoo wantoota waa'ee isinii barreessee dhufaa abdiin qaba. Egaa kan biraa uffanni dargaggeessaa yookaan immoo warra dhiiraa jechuudha. Uffanni warra dhiiraa qumxaa, kittaa, kofoo, bolaalee fi surree kootii waliin hodhamu, marxoo, surrii, naxalaa, fooxaa fi faaya adda addaalleen of keessaa kan qabanidha jechuudha. Egaa har'a waa'ee uffataa isinii ibseera. Torbee itti aanutti immoo waa'ee aadaa nyaataa, aadaa mana ijaarsaa, aadaa fuudhaa fi heerumaa, aadaa irreechaa, aadaa sirna ittiin of bulchan, aadaa ateetee, aadaa sirbaa, aadaa ittiin wal dhabneen ittiin wal araarsanii fi kanneen biroo qabadhee isinii dhiyaadha. Haga sanatti nagaan naa turaa isiniin jedha.